Odujom mootummaan kalaqaa fi ogummaaf xiyyeeffannoo addaa kennee hojjetaa jiraachuu ministeerri muummee Taanaa Tamasgeen Xuruunaa himan. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee raawwii hojii ji'oottan sagalee qorachuu eegale. Maddeen alaatiin Kooriyaan kaabaa waraana Raashiyaa Yuukireen waliin geggeessaa jirtuu fi loltoota ishee Raashiyaadhaaf erguu ishee mirkaneessite. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabanneen sanitti hima Mangistuu Akkumaati. mootummaan kalaqaa fi ogummaaf xiyyeeffannoo addaa kennee hojjetaa jiraachuu ministeerri muummee Taanaa Tamasgeen Xuruunaa himanii jiru. Ministeerri muummee Taanaa Tamasgeen Xuruunaa kana kan ibsan konfereensii Innoveeshin Afrikaa 2025 Finfinneetti taa'amuu eegalee irrattidha. Dhaloota ittaanu ijaaruudhaa fi barnoonni teekinooloojii fi ogummaa murteessaa waan ta'aniif dhimmi kun konfereensichaan kan bal'inaan irratti mari'atamu ta'us ministeerri muummee Taanaa Tamasgeen Xuruunaa ibsanii jiru. Mootummaan Itoophiyaas barnootaa fi ogummaa giddu gala taasifachuudhaan ijaarsaa fi misooma bu'uuraa fooyyessuun ijaarsa neetwoorkii dijitaalaa akkasumas kalaqaa xiyyeeffannoo addaa kennee hojjetaa jiraachuu himanii jiru. Damee kanaan akka Afrikaatti jijjiirama barbaadamu fiduufis harka wal qabannee gamtaadhaan hojjechuu qabna jechuun waamicha isaanis dhiyeessanii jiru. Ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa gama isaaniitiin haalli addunyaa yeroo ammaa kana keessa jirtu baay'ee walxaxaa waan ta'eef dhaloota dhufuu fi dargaggootaa fi barnoota teekinooloojii fi ogummaan qopheessuun barbaachisaa akka ta'e saganticha irratti eeranii jiru. Afrikaan poolisii cimaa teekinooloojii ammayyaa fi leenjiidhaan gahoomee barbaade jedha ministeera muummee Taanaa Tamasgeen Xuruunaa. Obbo Tamasgeen Xuruunaa dorgommii ispoortii biyyoota miseensa dhaabbata gamtaa ajajoota poolisii Afrikaa baashanaffaa jalqabsiisanii jiru. Heeraan Silashii dabalataa qindeessitee jirti. Odeeffannoo wal jijjiiruun yakkoota daangaa ceewwaloon ittisuu fi walitti dhufeenya qaamolee nageenya qaxanichaa cimsuu kan kaayyeffate tokkummaan ajajoota poolisii baha Afrikaa biyyoota miseensotaan wal dorgommiin ispoortii marsaa 5ffaaf gaggeeffamaa jira. Guyyaa hundeeffama poolisii Itoophiyaa 116ffaa sababeeffachuun wal dorgommiin qophaa'e kanarratti Itoophiyaa dabalatee biyyoonni baha Afrikaa 7 gosoota ispoortii 6 kan hirmaatan yoo ta'u ministeerri muummee Taanaa Tamasgeen Xuruunaan eegalchiifameera. Itoophiyaan Afrikaanota biratti kabaja guddaa kan qabduu fi bilisummaa Afrikaanotaaf adda durummaan kan heeramtu ta'uu kan himan ministeerri muummee Taanaa Tamasgeen Xuruunaa baroota hedduuf dhimmoota Afrikaa falmaa turteetti jedhan. Humna poolisii ammayyaa erga hundeessitee boodas biyyoota garaagaraa waliin qindoominaan hojjechaa jiraachuu dubbatan. ከተመሰረተ 116ኛ ዓመታትን ያስቆጠረው የኢትዮጵያ ፖሊስ erga hundeeffame waggoota 116 kan lakkoofse poolisiin Itoophiyaa dhaabbilee poolisii biyyoota Afrikaa hedduu waliin qindoominaan hojjeteera. Tokko tokko leenjiseera. Kanneen biroo ammoo akka hundeeffamaniif sababa ta'eera. Kanneen kaan irraa ammoo waan baay'ee barateera. Nageenyi Afrikaanotaa guddinni fi badhaadhinni ciminaa fi ga'umsa humna poolisiin ala hin yaadamu. Lakkoofsan kan walgite leenjiin kan gahoome haala waqtaa addunyaan irra jirtu waliin tarkaanfachuu kan danda'uu fi humna poolisii akkanaa Afrikaa ammaa kanaaf barbaachisa. Itoophiyaan humna nageenyaa cimsuu irratti xiyyeeffattee hojjechaa jiraachuu kan ibsan itti aanaan ministeera muummee kun jijjiirama qabatamaa fidaa jiraachuus dubbatan. የኢትዮጵያ ፖሊስ አደረጃጀቱን እያስተካከለ የአባላቱን የስልጠና ብቃት እየጨመረ ፖሊሲን ኢትዮጵያ ጫሲፈመ ኢሳ ስሬሱን ገኡምሰ ሚሴንሶታ ደበሉን ሙጠኖ ቴክኖሎጂ ሃራን ሆጀቹ ጭምሱን akkasumas muuxannoo idil addunyaa horachaa jira. Waggoota torban darban haroomsa humnoota nageenyaa irratti taasifameen poolisoota caalmatti ammayyoomsuun qophaa'ummaa fi caalatti sadarkaa isaa kan eeggatee fi ergama itti kenname kan baatu taasiseera. Karoora humna poolisii cimaa ijaaruu qabame dhugoomsuuf tumsa biyyoota Afrikaa biroos akka feesisuu dhaaman. ህጋዊ የሆኑ የሸቀጦች የካፒታልና የሰዎች ዝውውር ለማሳለጥ
karaa seera qabeessaan meeshaalee kaapitaala fi daddabarsa namootaa irratti hojjechuuf akkasumas yakkoota walxaxoo ittisuu fi bu'uuraalee misoomaa diriirsuuf Afrikaanonni sadarkaa Afrikaa gituun tumsaan waliin hojjechuu qabna. Beekumsaa fi dandeettii qabnu walitti idaanee yoo fayyadamne mul'ata dhaabbata poolisii caalu ijaaruu qabannee dhugoomsuu dandeenya. Poolisiin Itoophiyaa sababoota garaagaraan itti gaafatamummaa itti kenname haala yeroon gaafatuun baachaa kan hin turre ta'uu kan ibsan Komishinarri Komishinii Poolisii Federaalaa Dammallaash Gabra Mikaa'el riifoormii taasifameen jijjiiramni qabatamaan dhufaa jiraachuu dubbatan. ሀገራችን የተደረገውን ሪፎርም ተከትሎ biyyi keenya riifoormii taasifame hordofuun xiyyeeffannoo mootummaan taasiseen waggootan 7 darban hojii hojjetameen gama misoomaa humna namaatiin gama teeknooloojiitiin gama ijaarsa dandeettiin gama loojistiksiin gama qorannoon akkasumas ittisa yakkaa fi walitti dhufeenyaan walumaa galatti haaromsa waliigalaa dhaabbaticha keessatti taasifameen bu'aa olaanaan argameera. Kanaanis nageenya lammiilee biyya keenyaa haala amansiisaan eegsisuun danda'ameera. በዚህም የሀገራችንንና ህዝቦቿን ሰላምና ደህንነት በአስተማማኝ ደረጃ የማስከበር አቅም ተፈጥሯል። Waldorgommii kanaan kubbaa saaphanaa, buunyaa fi teekwaandoo akkasumas atileetiksiin kan itti adeemsifamu yoo ta'u hanga eebila 25tti itti fufa. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee raawwii hojii ji'oottan sagalee qorataa jira. Gama hojii kanaanis milkaa'inoonni baatiiwwan saglan darbanii adda baasuun ciminoota jiran cimsanii itti fufsiisuun haala danda'amu irratti kan mari'atamu ta'uu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee himanii jiru. Piroojektota karoorfamanii hin raawwatamanii fi qorannoowwan raawwii hojii baatiiwwan jahaatiin kallattiin komii hawaasaa furuudhaaf kaa'ame bal'inaan kan qoratamu ta'uu Aadde Adaanech Abeebee himanii jiru. Kana malees dandeettii rakkoo hooggansaa furuun akkasumas rakkoowwan dhaabbilee inni hoogganu adda baasuudhaan hamma fooyyessuun akka danda'amee fi hanqinoota dursanii adda baasanii ariitiidhaan furuu irratti jijjiirama mul'ate sirnaan qoratamas jedhanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa xiyyeeffannoo damee turizimiidhaaf kennaa jiruun qabeenya kuufamaa biyyattiin daawwatamaa argachuudhaan dinagdee utubuudhaaf ooluudha kan jedhan ambaasaadaroonni biyyoota garaagaraa himanii jiru. Ambaasaadaroonni biyyoota 10 olii fi bakka buutonni liigii Awurooppaa paarkii biyyaalessaa gaarreen Baalee daawwatanii jiru. Tafarii Gammee dabalatasaa qindeessee jira. Kun paarkiiwwan biyyaalessaa Baaleeti. Paarkiiwwan kunneen faaya Baalee fi biyyaa laalan daran kan nama hawwatu hambaa jaalatamaa soora qalbii kan yuuneeskoon galmeesseedha. Bineensonni mararteen paarkiiwwan kana keessatti argamanis hawwattummaa bakkichaa dabaluun cinaatti wayita imalarras jiraatte buutee akka isaan ilaaltuu fi dinqisiifattu halaala ofitti si waamu baaliyyoo. Kanumaanis ambaasaadaroonni biyyoota 10 olii fi miseensonni liigii Awurooppaa paarkii biyyaalessaa Baalee daawwatanii jiru. Daawwiin kun turistoota biyyoota biroo irraa dhufan harkisuuf ni oolaa jedhan deetaan ministeera turizimii Silashii Girmaan. ጎብኚዎች እንዲበረታቱ አንደኛ አካባቢውን አውቀውት እንዲያስተዋውቁ ለዜጎቻቸው ሲመጡ ጥያቄዎችን መመለስ እንዲችሉ daawwata harkisuuf bakkicha beekanii akka beeksisaniif lammiileen isaanii garana dhufanii akka daawwii taasisaniif odeeffannoo kennuuf gargaara. Akkasumas yoo gaafataman akka deebisaniif ni gargaara. Beeksisoota nuti hojjennu akka nu deeggaranis ni barbaanna. Ittisa imala taasisan akka hir'isan isiniin jenna. Gamtaa Afrikaatti bakka buutuu yuuneeskoo Riitaa Bisunaataan dhaabbatichi bakka kanaaf beekamtii kennuu qofa osoo hin taane deeggarsa barbaachisus ni taasisa jedhanii jiru. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Roomaaniyaa fi bakka buutuun Gamtaa Afrikaa Juuliyaa Paatikiyaan mootummaan misooma kooriidarii fi turizimii irratti xiyyeeffachuun investi tolchuun damichi akkaan akka guddatuuf qooda guddaa qabaa jedhan. Ambaasaaddaroonni biyyoota biroos faaya uumamaa kanaan danuu gammaduu eeranii qabeenya kuufamaa kanatti biyyattiin fayyadamuu akka qabdu gorsan. Paarkiiwwan biyyaalessaa Baalee bara 1962 kan hundaa'e yoo ta'u bal'inni waliigalaa isaa kiiloomeetiri iskuweerii 2150 akka ta'e ragaaleen ni mul'isu. Jilli Ministeera Deetaa Indaastirii Hassan Mo'aalliin durfamu konfereensii tumsa dinagdee Afrikaa fi Iraan sadeeffaa fi Ekspoo idil addunyaa Iraan torbaffaa irratti
Teeraanitti taamaa jiru irratti hirmaachaa jiru. Yaa'iin dinagdee Afrikaa fi Iraan adda durummaan hariiroo indaastirii daldalaa fi investimentii Iraanii fi biyyoota Afrikaa jidduu jiru cimsuu irratti kan xiyyeeffate akka ta'e ibsamee jira. Haasaa baniinsaa konfereensii kana irratti taasisaniin pirezidaantiin Iraan Musaad Pizaskiyaa Iraan muuxannoo ogummaa fi teekinooloojii biyyoota Afrikaa fi gama fayyaa daldalaa indaastirii fi qonnaatiin qooduudhaaf qophii ta'uu ishee beeksisanii jiru. Akkasumas hammi daldalaa Iraanii fi biyyoota Afrikaa gidduu jiru bara dhufu $10 biiliyoona 10 akka ga'uu fi karoorfamee akka jirus konfereensii kanarratti hubatameera. Odeeffannoo ministeera dhimma alaa irraa arganne akka agarsiisutti konfereensichi indaastirii boba'aa fi gaazii petrooliyemii fi indaastriiwwan qorichaa fi keemikaalaa industiriiwwan albuudaa akkasumas daldala qonnaa fi annisaa fi investimentii irratti kan xiyyeeffate akka ta'es eeramee jira. Hojiin misoomaa bulchiinsa magaalaa Mooyyaaleetti hojjetamaa jiran gaaffii bara dheeraa kan isaaniif deebise ta'uu jiraattonni magaalaa Mooyyaalee himan. Piroojeektiin hirmaannaa uummataa fi baajata mootummaatiin hojjetamaa jiran dheebuu misooma uummatichaa ariitiidhaan akka deebisuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu bulchiinsi magaalaa Mooyyaalee beeksisee jira. Saxxoota Shoomii dabalataa qindeesseera. Magaalota yeroo dhiyootti gara magaalota olaanoo mootummaa naannoof akka waamaman ta'an keessaa magaalaan Mooyyalee ishee tokko yoo taatu magaalattiin daangaa biyyattii irratti argamtus waggoota dheeraaf guddina irraa eegamu galmeessuun itti ulfaate akka turetu himamaa fi haa ta'u malee yeroo ammaa kana magaalattiin guddina ariitii eegaluu fi galiin maddisiistus dabaluu isaati bulchiisni magaalichaa kan beeksise. Magaalli kun kanaan dura galiin isaa waggaatti miliyoona mana qopheessa. Galiin isaa mana qopheessaa miliyoona 15 caalli ture. Amma kurmaana lamaffaa kana miliyoona 31 ga'ee jira. Galiin idilee isaa waggaattuu miliyoona 30 kan caalli ture. Amma immoo agammaatti miliyoona 71 kan dhaqqabee fi haala gaariin deemamaa kan jiru ta'uu isaati. Gama galiitiinis guddinni jiru jijjiiramee jiru abdachiisa ta'uu isaati jechuudha. Hojiileen misoomaa garaagaraa kan gaaffii uummata magaalichaa yeroo dheeraaf ture yeroo ammaa deebii argachaa jiraachuu jiraattonni ETV'tti himan. Bishaan kan nurra deebisaa bishaan kan mootummaa fatte ati nu sochuutii halkan rafuu dadhabnee yoo halkan bokka hiroobu namichu bishaan tumanna seenidha. Halkan tataabullaa yara kannee bishaan kan akka nurra sirreessanii jennee gaafachaa turre. Gaafin teentaa namni deebii argatte kunoo waan nu midhaasanii hin agarsani. Ijoollee agganni 5 agganni 7 ta duraan lafa goo deemte barachuu hin dandeenye galata waaqaa galata mootummaa kennaa amme kunoo jaarrannee nu jaaranii hirmaanna kennallee dabalannee kunoo jaarrannee amma keessatti nu barachuu jirtu suni. Pilaan misoomaatiin karaa kan cabsine min keen fedhii teennaani misoomaaf enne min afaan jaha kunoos minneen sun cufu misoomaaf cabsine fedhii misoom kanaatiif cabsine akkanaafuu faayidaa guddoo nuu qaba mootummaan galata qaba faayidaa guddoo nuu hojjete. Hojii raawwachiisa mana qopheessaa magaalaa Mooyyalee 60 uqqaa piroojeektoonni magaalaa isaatti hojjetaman ariitii guddaan xumuramaa jiraachuu fi tajaajilaaf qophaa'uu himan. Bara 2017 kan keessatti piroojeektiin inji 3 hojjetame hin jiru. Piroojeektiin inji 3 hojjetame hin jiru. Manni barumsa reefu laaltan ka sadarkaa tokkoffaa bultii 62 xumuran. Kaammi san argitan dallaa kan keessa tokko jira. Humni ibsaati. Biiroo kantiibaa ijaaruuf jennee walakkaa isaanii lafa isaanii fudhannee isaaniif immoo bultii 45 keessatti man jaarree kennee fi jirra jechuudha. Boyilolaa haree fulaaltan suni bultii gara 60 keessatti xumurree jechuudha. Kanaaf piroojeektoota keenya haaluun barbaadamuun saatiitti walii qabne sun dursee hundinuu xumuramee jechuudha. Bu'uuraalee misoomaa kanneeniif kunuunsi barbaachisaan taasifamuu akka qabus ibsameera. Xeena xaabaa kan yoodha guddoo waan rakkateef amma immoo rakkoon sun waan irra furamuu jirtuu fi uummati muluunuu in eeggata jabee. Piroojeektoota kunniin parsantii hedduu hirmaannaa uummataatiin hojjetame. Hirmaannaa uummata gaafin yaadi isaatiin humni isaatiin itti baay'ee ijaarrata waan taateef piroojeektoota ijaaraman kamiyyuu uummati bira dhaabbate agiji isa eeggachuu akka inni qabuu fi dhalootaaf akka inni dabarsuu danda'u nageenyi isaa akka inni eegu dhaamsa dabarsuu barbaada. Hojiilee fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessan garaagaraa baajata idilee mana qopheessaa fi hirmaannaa uummataa miiliyoona 40 oliin hojjetaman hedduun isaanii xumuramuu wal harkaa fuudhinsi taasifamuu bulchiinsi magaalichaa itti dabaluun beeksiseera. Kobilistoonii qaba, boololaa qaba, mana barnoota sadarkaa tokkoffaa qaba, bu'uurboruu qaba, hirmaannaa uummataatiif baajata idileetiif mana qopheessaatiin hojjetamaa ture. Hirmaannaa uummataa yeroo eebbaa baajata maallaqa hirmaannaa uummataatiin walii qaban maallaqa gara miliyoona 24 oliin booyi miidiyanii jidduu karaa jira kan dabalate ibsaa karaarraa kan dabalate
hojjetamaa kan turee fi kunin gara miliyoon 24 hirmaannaa uummataatiin kan hojjetam ta'uu isaati. Mana qopheessaa baay'ata mana qopheessaa qarshii miliyoon 15 siquun hojjetamaa kan jiruu fi kunis ammallee kan xumuramin muraasni kan jiran ta'uu isaati jecha. Idileedhaan gara miliyoon 11tiin hojjetamaa jira. Waliigala yoo akkanatti addaan baafne ilaalu maallaqa bal'aadhaan hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Kunin caarraa yeroo jijjiirama kan dhufe waan ta'eef mootummaan keenya xiyyeeffannaa guddaa magaalaa keenyaaf kenneen magaalli keenya sosochii misoomaa sosochii hawaas dinagdee adda addaa keessa kan galtee fi jijjiiramaa gamuundaan jijjiiram fidaa kan jirtu. Magaalaan Mooyyalee magaalaa giddugala siyaasaa fi dinagdee waan taateef ammallee hojiin xiyyeeffannoo barbaadan hedduun jiraachuunis ibsameera. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtanii TV Afaan Oromoo irraa oduu isinii darbaa jirudha. Gara odeeffannoowwan biyya alaatii argannetti dabarra. Kooriyaan kaabaa waraana Raashiyaa Yuukireen waliin gaggeessaa jirtuu fi loltoota